Luguma YouTuberoota fi TikTokeroonni biyyatana waan warqa fudhatan natti fakkaata. Salaamtaa jechuun tagannee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa keessanii jecha viidiyoo murtii guutuutii fi jaaffee YouTube kana gizee ilaallu baay'ee takkan ajaa'ibsiisanii. Kana jechuun kiyya luguma dirdahaan Somaaleeti. Kantiibaan Somaaleedha dirdaa gurguratee jira hajuu fi me video kana waliin dhaggeeffannee adeemsisaa jira. Tildame dimma tidamtani beeyta خلاص an bira qute amma waa'ee kana asirratti mabban garuu amma waa'ee biyya hojii takka waliin qabatu dimmi maali dimmi itti amma amata meeqa tidame osoo bulchiinsa kadiroo keessa jette kun dimma itti tidamte sibbe kadiroon gosummaadhaan irraa falmu jirta waan afran qalloo ta'eef moo yaada akkanii as akkanatti hin tuttuqin waa'ee gosummaa takka siis keessaan baasin moo ati maalidha jechuun kiyya mana meeqaa gaabii deebisa godhu jira malee waan saayidamtee fi beeka ka'eetu akkana keessa lallaakati waa'ee gosummaa alaal woo maasoo boonura diraamaa hojjechuu miti waa'een biyyaati adeero diraamaa hojjechuu miti waa'een biyyaa joolleen diraamaa fi dibbee dhooytu wal gurrattee biidee deebisa walii deebisa jira waan inni gaafate naa deebisi tasala gaafate siin deebisa malee waan namtee ni beeytaa ka'eetu kana kophaatti naa ibsuun barbaada maaltu kana keessa fide akkaan gosa si lallaaqadhu feete akkaan gosa si lallaaqadhu feete yoo Jabuutitti godhame asii ka'ee Ugaasin dhaquun kabajaa miti asii ka'ee Somaalee dhaquun kabajaa miti biyya barbaadanitti qopheeffachuu danda'an saba san irratti kantiibaa bira dhufee gaafate ani ilma biyya tanaati dhalataa biyya tanaati ayyaanni kun nuuf galmaa'ee jira sababa kanaan magaalaa Diradawaa kana keessatti ayyaana kana bakka dhaloota kiyyaa waan ta'eef hawaasni dhiisee guututti as dhufee ayyaana kana godhachuu barbaada gaafiin jettu kantiibaaf dhiyaate marabbaa harkadhaa jeenii kanneef haala saniin Somaaleen Jibuuti jirtuu fi Somaaleen jirtuu fi naannoo garaagaraa jirtu magaalaa kana dhufanii ayyaana isaanii godhatanii galan. Jibuuti irraa Hargeysa irraa hundarraa dhufanii godhatan. Ergasii maal jaan paarkiin Ali Birraa moggaafamee akka Oromootti kana qabna. Hojii ofirran qalloo kan namtee haala sanii lallabnee dhiichisnee mul'isaa turre. Paarkii Ali Birraa akkasii mul'isaa turre. Isaan amma kana hunda dheeffatan mee nuti magaalaa tana keessaa bakka xiqqoo takka maal qabnaa bakka yaadannoo qirsii keenyaa fardallee godhame kaayamee jiru san jechuudha mee maal qabnaa jechuudhaan Ugaazan isaanii yaada kana dhiyeessan. Isaan bakka gurguddoo gaafachaa turan. Argaruu gaafatan Kadiroo gaafatan erga seemoo kantiibaan bootaa guys koppilii godhaa hundi keessan mee please bootaa san kanneef ergasii bakka kanarratti qirsii godhachuu deeman qirsii san yaadannoo isaaniiti ayyaana isaanii waggaa 500 booda galmaa'eef kana bakka sanitti sababa yaadannoo saniitiin achi godhachuu barbaadan lafa xiqqoo tanarratti akkasitti haala saniin dhakaan bu'uuraa bakka hoggantoonni jedhanitti kaayameef bakka sanii qirsiisan jaarachuu deema dhagaa bu'uuraa kaayuu fi biyya gurguruu maaltu walitti barreeffamni Amaariffaan achi gubbatti barraa'ee jiru san mee magaalaa gurguruu fi magaalaa walii mallatteessu magaalaa dabarsanii walii qannu ni jira dubbistee jirtan barreeffama an kana ammaan sirraa dhagee magaalaan gurguramtee waan jiru aktivistii isaanii tokko jira kan Somaalee gara Tiyotaraatiin namu barra amanutis khane Dubai tana sila Oromoo taatan man feenu gani fi hawwi bar teenya namu nu maxxansaa bar bakka jeete Diradawaa magaalaa Somaalee jee maxxanse Tiyotarratti namni khanaafi kadhagaa bu'uuraa kaayame kana akka nama magaalaan gurgurtamnetti itti fakkaatee wal cinaa kaayee gadhiisuu eegan anis akkasumatti itti dhufeen Okay, akkasii miree waan kana silaa hubatee namni nama hubatu. Guys, koppiliin godhaa hundi keessan. Eenyu ture namni silaa hubatee nama hubachiisu ture eenyu ture tokko sifaa ture ati magaalaa tana ni beektu. Andiree dhawaan jiruuba isin maa callistan. Dawwaltee naafiti waliddaan dhimma dirree kana hojii deddeemnee fidee waraabnee jirra. Jaaffee wanti deemaa jiru kun hagam takka dhuga. Yoo dhugaa taate wajji gabbaanee mormina yoo soba taate immoo adda baafannee dhugaa jirtu hawaasaaf himna
Screenshot godhee si fidu namni nan dura silkii dawwaleef si osoo akka waan kana dhageen. Silkii dawwaleefi. Namni duraan silkii dawwaleef. Laal silkii dawwaluun sababa hin taatu. Silkii dawwalamtu san maaliif akka dawwalamte maalittiin beekan? Namni duraan silkii dawwaleef hin screenshot si fida gaafachuudha maaliif sittiin dhiyaadha ijoollee daldala. Messages barreessuu ni dandeessa murtii. Messages barreessuu ni dandeessa. Sagalee kaa'uu ni dandeessa. Zabana teekinooloojii waa hedduu tokko. Annam tokko barra jaafe. Silaa arra murtii akkana jettee na gaafatte. Waan kana adda baasa. Ani nam tokko bar jaafe. An Khadiir bar jibbaruun faa yookaan nama biraa kan naan goraf dee haadhuun qabu bar. Yoo foonummaa ta'e anaaf inni barra walitti dhiyaannaa bar. Khadiir irraa jibban qabu bar ammoo. Ammallee taanaan magaalaan gurguramte waan jettiin hirmaanne magaalaan dirree dhawarratti homaa hin hojjetamne akka hojjetamtuuf waggaa lama dura gaafa barra naafati viidiyoo warabne kuma lama 23 ni beekame. Arraa waggaa lama jirra. Laalamma san bareeda akkasi koomii tan ta'e kaafachuun bareeda. Duuba koomii tan amma duraas kaasaa turte. Dirree dhawaa tana dhuftee koomii dhiistee faarsaa turte. Achi deebitee amma haareerraa faaruu san garagalchitee arrabsaa turte. Hin arrabsine ammallee ni koomandee. Yoo koomii san qabaatte gaafuma duraa san hin ooftu. Waggaa lama kanneen ni barakka hojjetanii waan nuuf hojjetan jaan kana hay irraa ati bar bulchiinsa magaalaa dirree dhawaa yaada qabdu kan nuu dandeessa malee miseensa paartiiti yaada. No. Hojjeta mootummaati. No. Kanaafuu maal beektaa waajjira dargaggoo ispoortiitti illee miti. Maal goota komii kan laalte kanaa fi waan mootummaarra kee kana wal bira fiddee laalta jaafe. Magaalaa keessa jirraa barnuuti ispoortii. Laala nama akkana fakkaatu maal ni beektaa dubbiitu laala akka malee nama micciira. Dubbiitu akkam si jalaa ta'e ni beektaan akka kiyyatte. Akka nama bu'aa gisee harkatan waa faarsanii gisee bu'aa dhaban waa arrabsanii si jalaa taate. Bu'aatu badire dhawaan fi bu'aa ni qabdi. Gaafa komattee san hoomii dandeessan namni si keekee ni jira. Akka irraa kanatti takkaa inni naqee ammas. Gaafa amma namni si dura dhaabbachuu jirraa bar gaafa san si dura dhaabbannee gaafa akkaan faasuuf akkaanaan mi'a yeroo kannii boori naan jira keessa boollee miidiyaa magaalaa tana keessa argamtu takkaan isii gaafa dura dhaabbatanii jirti. Ammallee gaafasillee waan naan jettanii yeroo kanninaaf haa hojjetu walumaan jirraa minaafisi. Isinumaan naan jee barsanis maaliif akka waan wanni goota halkanii guyyaa waliin deemnee dirree dhawaa daawwannee waan hojjetame ilaallee mana barumsaa baadiyyaa san hunda deemnee jaafe duuba akka hojjetuuf yeroo kanninaaf kanaan jee isinumaami. Naa adeero maal seete Khadiiroo irratti maaliif keekni kaa hin jeena? Khadiiroon hoggansa. Hoggansa sanuu sadarkaa magaalaa kana irra. Namni kana joon jiru. Lagay arra waan hawaasaaf hin taane yoo taate wallahi haqa qabrii boru qoba cisna. Wallahi gabbeetiin si hojii keeka. Maaliif jennaan ani hoggaan akkana dubbadhu namoonni takka akka bulchiinsi na bitetti wallahi wanti takka ta na bitetti hin jirtu qarshii takka ta bulchiinsi naaf kannee arra kana dubbadhu na godhu hin jirtu. Kuno wallahi jeetiin maqaa rabbiitiin si kakachuu jira. Haqa rabbiitiin duuba egaa akka rabbi na beekuun anaan reebu gaafas maal harkattee gaafa sanaa fete maallaqa furannee turre jechuudha. Addabbaan egaa gaafas naa fete hojii waggaa dubbii ta'e sharafanii. Ati ni beekta osoo beekuu baattee na ajaa'ibda maal jennaan mana kee wajji gallee wajji turree bakka dhayinu wajji dhayinu ni beekta gaagan deemu. Yaa ni beekta waan ta'eef wajji furannee turre jechuudha. Haya gaafa san argitee jirtaami? Yes argee. Gaafa as dhufte san lakki gaafa dhufte duuba maaltu si faarsisiise? Asii deemnaa maaltu si arrabsisiise? Hoggaa kana namni gisee deebisu maal fudhata? Anam akka mataa keeyyamaan wanni na faarsisiise dhagee. Akka nama gisee bu'aa dhabe eequu takka taate dubbillaa. Na dhageessaa? Dhagee naa siima waan na faarsisiise siima. Polisi makiinaa guutuu fiddee piraankiidhaan jettee rabbis daadhu akkamittiin hin faarsine. Obboleesso polisi makiinaa guuttee mana keetiin na fiddee viidiyoo irraa waraabdee akkamittiin hin faarsine agarra achii galu. Hin faarsine. Ay akkamittiin hin faarsine.
dhimma viidiyoo ni beekatu. Kan boodaas takkarra lama halkan hojii deemnee nakaasaa turte deemnee alibirraa kana keessa deemnee waraabaa turte. Mana barnootaatis kan inni dheeyinaatee akkasi fiigaa magaalaa tana mul'isuudhaaf hojiilee isin hojjamte mul'isuudhaaf itti gammaddee mul'isaa turte murtii. Arramoon maaltu akkasi mudate maaltu akkasi qunname akkanatti gaafa sanirraa si garagalchee na dhibe. Wanni kun yoo finsan ta'in hayyee eenyuuf barreessiteeti wanti kun ta'uutu hin jiru keessaan dubbistee jirta eenyuuf barreessitee jirtame amma barreeffama waa'ee diradoo akkasiitootti hin jire misooma dalagamutti hin jire namni itti barreessite iskiriinshoot ni qabda namni gaafatte ni jira murtii. Akkami gaafatte eenyutu jala dubbataa gaafatta warra dirraan beektu isaan. Akkam ati namas dhufee nama hundaa hojii haasee akkasii yeroo gaarii dabarsee si deemeemi akkami eenyu si irraan dubban. Eenyu dubbata diradoo irratti gaafattee moo? Hai diradoo irratti afaan Oromootiin mee atleast taappeellaa gubbarratti illee afaan Amaaraa barreessa jalumallee ta'u nu godha waan joo kana nam shanii ol gaafadhe kam silaa silkii tanaan hin godhe malee silaa sin garsa. Murtii. Akkanatti emotional taatanii. Haquma rabbii sana hawaasa taa'imnu. Takoomii hoomadhu garuu ammoo hayyee waan takkaas gaafadha murtii. Hayyee na gaafadhu waan barbaadde as gurbaan kun nama keenya. Yaa. Arra sangaa arra maarreen darbate maaliin do'an jenni beektaan makmaksaro. Beeka. Arra gurbaan kun nama keenya. Gisee jecha akkasiisan jaamuun bareeda taatu basirraa. Sirraa bareeda. Waan kana eessaa kee haumsi waan kanaa ees. Laalama komii taltee homattee akkasittiin nama obboleessa keenya garaa amantiitis ta'a oromummaa walii qaba lammummaa walii qaba waamicha walii qaba arra giseeti akkanatti dibarreessite hayyee namni ati biyyii gurguramtee jettu kunoo maal ja'a maal barreessa irraan sii deebi'a biyyii gurguramte jette jecha jiru piraankii miti waa'een biyyaa ani kanii waan akkasii jiru irraan sii deebi'a biyyii gurguramte bikkaan itti jee yoo jiraatte naaf iji kanarraa booda garuu irra deebite biyyii gurguramte jette hin jeen. Bismillah dhaggeeffadhu. Dirreedha warratti homiinaan dhiyeessu biyyi gurguramte jechi jiru ana bakka hin bu'u. Okay, abshir. Kanaate kanattus poostee kan kee jala namni hawaasni deemee ilaaluu ni danda'a rakkoon qabu. Homantii hawaasni godhu ana lallaalas dirreedha waan gurguramte ka jiru yoo jiraate naaf iji. Poostii keetiif haasoo kan kee hangama guyyoota waan kun eegalame godhaa jirtu keessa yoo deebi'ame. Adeeroo ani irraa deebi'ee illee jechuun danda'a abbaan fedhe kana gaafatu hin jiru. Harka duduuban na hidhanii na garabsanii akka yaasin horoofatti waan hin barbaade.